maal seetanii yaa ummata Oromoo jechuun Oromoo feekii malee amma silaa Oromoon originaalii hedduun hin jirtu. Ummata Oromoo xaash baxaash TikTok akkam jirtanii xaash baxaashoች በነገራችን ላይ xaash baxaashoች ጀንስን ያማ ገለባ ቆፋ የዱማ TikTok kanarra dhuguma dubbachuudhaafin isin inja dhugan dubbadhaan giseen dubbadhu abbaa tokko nama tokko gammachiisuudhaafin dubbadhu feetu gammaddaa feetu gammachuu baata I don't care afaan ingilifaatu kun maal seetan Oromooni kara Oromoo saba guddatti kara Oromtichatti gisee dhufnu Oromooni aada qaba safuu qaba amantii qaba miti akkasuma Oromoon abbootii amantaa qaba ammas yoo kan amantii tuqee tan kataate kan isa caala amantii ganamaa fi galgala arrabsu viidiyoon ni jira viidiyoo finne isin garsiisu footoon ni jira waa meeqan waan fukkota kan dalagan meeqamtu jira jechuun miidiyaa kanarra Oromoon hanqayoom Oromoo irratti aangoo isaa garsiisa qoy Oromoon gizee hunda aangoon keessan Oromoo irratti baqa nama Oromoo baqa nama Oromoo irratti Oromoon boksiin Oromoo da'u malee boksiin nafxanyaa da'u dhiistee jirti Oromoon bara kana Oromoon bara keenyaa sun Oromoon bara keenyaa suni boksiidhaan nafxanyaa da'u malee Oromoo da'uun beektu ta'ammaatuun immoo mana xallaa keessatti illee Oromoo da'uiti jechuudha. Ifi wal dhahaa wal fixaa jirtan bara kana jechuudha. Yaa Oromoo. Mucaa nama hidhame yoonii maanyaa maggadala allabat na'u ashmurii isaa saniin dubbatee jira akka ajjeefamuu qabu. Yoonii maanyaa silaa gaa Oromoo miileenni 60 osoo jiruuti Hacaaluu Mamoota allabat jee Hacaaluu ajjeesise. Akkasitti yoonii maanyaan kara biyyaa galee Ililli hoteela Ililli jedhamu sanu hoteela nafxanyaa osoo hin ta'in hoteela Ililli jedhamutti zanaafataa fantashuru ardii godhee karaa biyya dhufeetti deebi'ee jechuudha. Maani na kaanyaalanii maannim maayina kaanyam ani alfaraam jecha gilib jee biyya Hacaaluun ajjeefame keessatti biyya lafta Hacaaluu nyaatte keessa inni achirra taa'ee farshoo dhugaa ture jechuudha. Oromoon immoo maal goote inni eeyideen yoo qaalichuun ajjeefame Oromoodhaaf maqaan Oromoo gaarii miti jaanii eeganiin jechuudha dhiifama nu gaafatee jira yoonii maanyaan jaalattee jibbitee nafxanyaa na'u ደግሞዋለሁ ነፍጠኛ ዮኒ ማኛን አመስረን ዴቢያ አረስ ቦሩስ ዮኒ ማኛን ነፍጠኛን ዮሚሌ ኦሮሞ ዲፈማ ጋፈቱ ሚት ገንገለቱሌ ኬሲሲ ቡሬዳ ነፍጠኛን በጣም ነው የምጠላው ዮኒ ማንን ያሬዶን አዋ የሚጠላው ስለ ኦሮሞ ስለሚናገር ነው ልክልካቸውን ስለሚነግራቸው ነው ማን እንደሆኑ ከየት እንደመጡ የት እንደሚኖሩ ምን እንደሆናችሁ ልክልካቸውን ስለሚነግራቸው ነው አይኑን ማየት አንፈልግም የሚሉት ማይ ነምኒ ብራ ስለ አረዋን ከነበለሲ ስለ አበዲተና ያሬዶ ማን ነምኒ ብራ በለሲ والله وبالله ዱገቱ በእናቱ ቢንቱን አከነቲ ነው ውቱቱሬ ዱሩማኑ Jibbawan qabanif yaareedoon ammas dubbit dhiifama gaafatee jira bar an waan sabni khiyyaa kan namu fatee mo dhiifama waan inni dhiifama gaafatiin qabu miidiyaa qabu hundaa dhiifama gaafata kan Oromoon saba guddaa Oromoon nama saba Itoophiyaa keessa jiru keessan Oromoo waan adda addaatiin irra guddaa waan qabdi Oromoon guddifachaa qabdi Oromoon ilmoo ka isiin taane fudhattee guddifatti Oromoo jechuun Oromo osoo dhiifama gaafatinu fuula kee ilaaltee nama dhiifama sii gootu sabni Oromoo jechuun fuula kee ilaaltee Oromoon yoo tumteellee fuula kee ilaaltee nama bakka dhiifama sii dhiisee jira nama siin jee Oromoon unkaan dhiifama gaafatteeti miti mucaa nu keessaa beekaleessa Oromoodhaaf waamee hojjetu ture jaalattanii jibbitan warri arraa asirraa caffartan xiqqishoo hanqa yaareedoo hin daleene jechuu Oromoodhaaf sila seenaawun beeyta waa'ee Oromoo yoo isin gaafatan dhuguman dubbadhaan wallahi yaareedoo waan isaan keessatti guddatee isaan keessa jiraatee beekuu fi
إلى أرى لبون إسان بدين ملء سلاك خياف خيسن بكبرات دلتي في نجراتي كوياتا كتي مورمي خين ينورا قطم سبب نساني سيستم إساني وان بيني في جتشو كوتو بي نال مال جتاني نما من آينا سوينو ساقتنا كان جين كان هونو عمك عاليش تاكو مال جي زنبلك سو مياوراون ساتردا مصف سويه ساقتنا كجي انت ساقتنا كاون اني ماوراون نجر ساتردا سلاسة ولد لوك مصف سويه ساقتنك كان اكون وكاك عاليش جينسن ساقت كان جين اما وانا ناسو جروسو انجلين وان براها سوجتشو اما ساقت جانا منامني اكنا لينغاو ساقت يازو لين الزيغا يازو لين جايس اندات رسوت يازو لين انا أمت please Oromo tasgabbaha mucaan kana yoon du'ee yoo waa takka ta'e seenaa Oromoo keessatti wallahi ilmoo Oromoon ilmoo isaa nyaatee jedhamee barreeffama warrummaan arran waliin acabacabu jiru እናንተ እኮ ያሬዶን የገደላችሁ ሰዎች ናችሁ እንጃን guys أنا أزلت تكوتو قدامي أتيمال تسجل شوية يا ريدوجا مال تسجل شيء جاونا هي سجتنا وندزاينا سول سوبر لازم سوبر سجت إيه جرمتن نمني أكنا جشوا يجرجرو سجتين تدو دي ملكو تابع منك يجلا نا أورمو يا أورمو كيج يا أمة أورمو nama amantii keenya rabsi amantii maaliif amantii jala dhooqattan qoy anna ni baabargis takka takka warabbal kaaba namni amantii arrabsu jurganamaaf galgala iyyoo jira dhaqaati dubbadha isin aangoon keessan Oromoo irratti waan ta'eef malee super sagate yes thank you so much thank you Ali thank you na yooni maanya ni jira mooxaa qaraami homo qorumiyoo ittani sun ni jira زمر كورني جرا كأجنا ما في جلجل عمنتي دكوا ولا نعرف سوان أمو عفان أماري فايسين ينقلوا في دبتين قافزن إيو داب جنا ما في جلجل عبوتي عمنتاي نفني بتكريستاني نفي جنا ما في جلجل عرب ساخن أولوسن قياتك اللي المان أورمو قباتني tu amantii keenya dubbateettanii irraa dubbattanii beekan nama Oromoo irratti maaliif akkatti aangoo qabattanii dabar ilma Oromoo bicha baqa Oromoo taanaan isin aangoon keessan Oromoo irratti baqa jagnummaan keessan Oromoo irratti nama biraa ifraa dhorkuu hin dandeessan ifraa dubbachuu hin dandeessan itti dubbachuu hin dandeessan jechuudha ያሬዶን እስቲ ያሬዶ አንድ ነገር ይሁንና እንተው ሲጀመርም የለም እንደ ዱሮ ዮኒ ማኛ አዘክ ምገለው ሰው አዘክ ምታስረው ሰው የለም ካሁን በኋላ የለም ውጫንኩ እንዲፋ መጋበቴ እናንተ ሰገጤዎች ከኔ የመጣችሁት ኒሃዱ ከንጆ ኦሮሞ ይወጅራቲ ዱጉሞ ኦሮሞ ሚትነምንሱ والله وبالله يا ريدوچ نم اورومو ماكملي جالت يو دغاتو بنيتان جچ تكونم اورومو ما يرافرمو دنتو كليسه بليسه فينا ر اورومو ميتي جتا اتغباتي منجنك انت اينواتي اورومو ميتي يا ريدون اورومو ميتي يا ريدون جتن اورومو ما والله اورومو يو اورومو ليت اورومو چالو يا ريدوچ دغما دبن انجچ اني جچ تكو بليسه فجي وايني كليسه وجته نمي رانفتو ميتي galata qaba Oromoo bira xiqqaatullee jechuudha xiqqaatullee namni guyyaa takka Oromoodhaaf dubbate galata guddaa qaba Oromoodhaaf guyyaa takka balleesseedhaaf Oromoon gabbaatee irratti duuluu hin qabdu sanuu ummata kana waliin ummata gaaz naaftaa kana waliin akkamitti Oromoon dhaabbatti እነዚህ ሰው ናቸው ነፍጠኛ ሰው ነው ሰው ነው ያውቃል ነፍጠኛ ሰው ሆኖ እኮ አያውቁም ከነዚህ ካልታጠቡ ሰዎች ጋር ከሆኑ ሰዎች ጋር ጫማ እንኳን አንለብስም ከሚሉ ሰዎች ጋር እንዴት ኦሮሞ አንድ ሆኖ ያሬዶ ያራዳ ልጅን ይናገራል
ከያሬዱ የበለጠ ዘመርኩን ስንት ነገር ሲል አልነበረ? ዮኒ ማኛ ስንት ነገር ሲል አልነበረ? ቀራሚው ነው ሞጣ ቀራሚው የሚሉት ስንት ነገር ሲናገር አልነበረ? እዮዳ የሚሉት ቦርጫም ኩንታላም ስንት ሲናገር አልነበረ? ምንድነው ያሬዱ ላይ ፊት አላችሁ እንዴ? ኦሮሞ ስለሆነ ነው ፊት ያላችሁበት ኦሮሞ ስለሆነ